Ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakkuma isin jirtanitti isin bira haa jiraatu jecha akkam jirtu nagaa keessanii aan nagaa koo dhagalannu waaqayyoof haa ta'u. Egaa namoonni mana kanaaf haaraa taatan mana kana subscribe gochuu hin dagatinaa jecha akkasuma viidiyoon kun yoo isinitti tolee hiriyoota keessaniif share godhaa. Akkasuma viidiyoon kun nama baay'ee bira akka ga'uu fi laayikiin keessan nutti hin qusatamin isiniin jecha. Egaa viidiyoon koo har'aa jechuudha. Viidiyoo taa'eddan gara Itoophiyaa galee muraasa hojjechaa jira jechuudha. Amma gara hojiitti deebi'ee viidiyoota tokko hojjechaa jira. Haa ta'u malee viidiyoo koo keessa jechuudha. Xiyyeeffattanii yoo dhaggeeffattanii viidiyoo irra buutuu baattanii haga dhumaatti yoo daawwattan viidiyoon koo barnoota of keessaa qaba jedheen yaada jechuudha. Egaan har'asii abbaa manaa koo waliin taanee foonaa keenya keessa qulqulleessaa jirra jechuudha. Egaa dirqama mana tokko ijaarrattanii axirasaa ijaartanii waa hundumaa ulaagaa mana ijaartanii xumurtanii gaafa manicha sana keessatti galtan jechuudha. Dirqama mana gibbii qulqulleessuun jechuudha. Sababni isaa duraa nama fakkeenyaaf yeroo mana ijaarsisaa turre namni kamiyyuu jechuudha yeroo mana ijaarsisu wantoota garagaraatu gibbii keessatti bu'a jechuudha. Meeshaalee ittiin ijaarsa manaatiif ta'an kan akka fakkeenyaaf fi yoon fakkeenya isinii fudhadhee qalamii fa'aatu jira jechuudha. Simmintootu jira. Yeroo mana hojjechiisanii kun lamaan keessaan dhabamu jechuudha. Wantoonni akka dhagaa, wantoonni akka karakasii maaliin kun yoo gibbiitti hafanis gibbii wanta qoshaashaa ta'uu hin qabu. Garuu wantoonni akka qalamii xaasaadhaan binna jechuudha. Simmintoon immoo madaabaraadha waan ta'eef yeroo simmintoo keessaa fayyadamanii hojjettoonni jechuudha. Bakka wanta garagaraa aayilaandii madaabaraa xaasaa kan qalamiin keessaa nam'e waa hundumaa qoshaashaan akka jirutti foonaa keessatti gatama jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi yeroo ani gara biyya Arabaatii dhufee tokko jedhee mana kanatti yeroo galletti jechuudha. Gibbiin kun keessi hundi isaa kosii malee waan qabu jechuudha. Karakasii akkuma isiniin jedhe ashawaan illee kanaaf hin jira. Maaliin kun faffaca'eetuma jira. Akkuma nama dubbadhe immoo madaabaraa simmintoo keessaa fayyadamanii wanti ciraan adda garaa aayilaandii ittiin waan adda garaa dhugaa turanii xaasaa garagaraa kan qalamii keessaa fayyadamaa turanii wanti hundinuyyuu gibbii kana akka malee koseesse jechuudha. Na eegee garuu gaa hordoftoota kiyyaa ani biyya Arabaarraa dhufee guyyaa tokkoof hin boqonne. Sababiin isaa maatiin kiyya baadiyyaarra jiru jechuudha. Jireenya tokko jedhee qophaa koo jiraachuudhaaf jechuudha. Wanta hedduutu na barbaachisa. Biyya Arabaarraa yeroon dhufettis immoo wantoota tokko jechuudha. Fakkeenyaaf mana tokko erga mana tokkotti galtee jechuudha. Erga jireenya eegaltee wanta baay'eetu nama barbaachisa jireenya keessatti. Kanas immoo hunduma isaa tokko lama jedhee jechuudha. Ofuma kiyyaafin haala mijeeffadhee fakkeenyaaf namni tokko nyaatu malee dhugu malee manaatti hin galu jechuudha. Biyaansi yoo qophaa keessa ta'e yoo nama wajjinis ta'e dirqama nyaatiif dhugaatif si biraan hafu jechuudha. Inni kun dirqama. Kanaaf egaa biyya Arabaarraa dhufee dursaa iddoo kanan kennee fi wantoota mana keessatti na barbaachisan fakkeenyaaf gabaa dhaqee fakkeenya xaafii bitachuun jira, barbarii bitachuun jira, shiroo bitachuun jira. Isa bitti sana immoo fiddee haala mijeessitee mana of cogeeffachuutu jira. Kanaaf egaa biyya Arabaarraa dhufee akka jirutti yaada koo gara mana keessan godhe jechuudha. Erga kana hundumaa shiroo daasifadhee, barbaree daasifadhee, xaafii daasifadhee ulaagaa mana kooti hundumayyuu heddan guuttadhee deebi'ee immoo gara foonaa koo qulqulleessutti jennee jechuudha abbaa manaa koo wajjiniin. Kunoo akkuma viidiyoo irratti nu argitanii madaabaraa akka jirutti madaabaraa kan inni amma isiniin jedhe egaa yeroo mana kana koornisii hojjetanitti jechuudha. Simmintoo hedduutu bitamaa, qalamii hedduutu qalamii gosa hedduu bitamaa. Kanatti xaasaa garagaraa asitti kan gatanii akkasuma alaandii bishaaniin dhudhugan fa'aa jira. Fakkeenyaaf alaandii birindaa fa'aa bitanii maaliin kun kan asitti fayyadamaa turan asuma foonaa kana keessatti ta'anii bahu. Isaanii dirqama hojii isaanii qabu malee dirqama foonaan namaa hin badaa hin qaban jechuudha. Kanaaf egaa kun viidiyoo kana keessatti akkuma argaa jirtanii tokko lama sadii jennee abbaa manaa kiyya wajjin
madaabaroota kana kan lafatti madaman jechuudha. Dhoqqee wajjin kan wal makan qoffarree baasaa jirra jechuudha. Egaa hojiinis hin tuffatamu. Dirqama foonaa ofii bareechuun immoo dirqama abbaa manicha sanaati jechuudha. Dirqama keenya yeroo kamuyyuu foonaa keenya ganaa nama finnee birrii kanfallee maal jennee foonaa qulqulleessuu osoo hin taane ofii keenyaaf gadi jennee hojjechuudha. Biyya Arabaattis kunoo gadi jennee hojii madaamii tokko lama sadii jennee waan humna keenyaan olii hin hojjenna waan ta'eef yeroo immoo mana keenya jireenya tokko jennee akkuma madaamii taanee jireenya tokko jennee eegallutti immoo foonaa keenyallee bareechuun mana keenyallee bareechuun gahee keenyadha. Gahee nama kamiyyuu hin qabu. Kanaaf egaa viidiyoo kana keessatti egaa walumaan wal gargaarree guyyaa har'aa kana hojiin keenya oolman keenya gara foonaa keenya qulqulleessutti yaada keenya qalbii keenya fokus goonee jirra jechuudha. Kanaaf egaa isinillee koomentii jalatti yaada qabdan nuuf kenna. Isiniin jedha hordoftoota kiyya. Yeroo tokko hojiin kan dhiiraati jenna, hojiin kan dubaraati jenna. Garuu immoo nuti mana kana keessatti jechuudha aniif abbaan manaa kiyya hojii kan dubaraa kan dhiiraa kan jedhu adda hin qoonnu. Walumaan hojjanna. Abbaan manaa kiyya bakka inni dadhabetti na gargaara, anis isan gargaara. Walumaan hojii kana hojjechaa jirra. Viidiyoo kana laayik godhaa. Viidiyoo biraatiin walitti deemna. Baay baay.